Hidhi Haaromsaa guddicha Itoophiyaaf bishaan guutamuun hiikaa guddaa akka qabudha. Los Aanjelesitti bakka bu'aan konsulaa jeneraal Itoophiyaa obbo Muktaar Mohammadii fi Embassii Itoophiyaa biyya Taanzaaniyaatti dippilomaatii kan ta'an obbo Tewoodiroos Girmaa kan himan. Hawaasa Itoophiyaa biyya kana jiru hundumatu gammachuu qaba. Asis lammiiwwan keenya kan biyya Taanzaaniyaa jiranis kallattii adda addaatiin gammachuu isaanii ibsaa jiranii. Kun injifannoo guddaadha. Rakkoo Afriikaaf furmaanni Afriikaadha isa jedhuun mariin Hidhi Haaromsaas deebi'uunis milkaa'ina dippiloomaasii agarsiisa jedhan. Injifannoon karaa dippiloomaasiitiinis gonfanne salphaa miti. Ashaaraa magariisaa jenneetti duulli gaggeeffamaa jiru jira. Kuni maaliif itti fufiinsa fayyadamiinsa laga bishaan Abbayyaa kanarraa argamu wabii akka ta'uuf. Yoo akkanumatti kan dhiifneetiin hin yoo ta'e lagumti Abbayyaa jedhamu sun goguu dhabuu isaatiif wabii hin qabnu. Kanaaf kanarratti waliigalteen akka uumameetti sulula kan akka sirriitti misoomsinu. Biyyoonni Naayil Beezan jedhan kuni waliigalteedhaan akka hojjetamu. Itti fayyadamni keenya karaa qixa biyyi kamuu walqixxeedhaan akka irraa fayyadamu haala uumu. Keessatti dippiloomaasii hojjechuun baay'ee murteessaadha. Biyyoota Afrikaa kan Naayil Beezin ala jiranis dhimma kanarratti ejjennoo mootummaa Itoophiyaa kaayyoo mootummaa Itoophiyaa maal akka ta'e hubachiisuun kaayyoon keenya Ijiptiif yookaan Sudaaniin miidhuu akka ta'e hubachiisuun itti fufiinsaan kan hojjetamuu qabu ta'uu isaati. Hidhichi lafarra harkifachuun diyaaspooraa muufachiisuusaa fi amma erga bishaan guutame haamilee toreera jedhan. Haamileen hawaasa keenyaatis baay'ee kaka'e jechuudha. Amma waliigalatti keessumattuu edda Hidhi Haaromsaa kun guutame as haamilee guddatu jira. Hidhi kun yeroo dheeraadhaaf lafarra harkifamaa tureera. Inummaa sadarkaa dhaabbaturra gahee ture dhugaa dubbachuudhaaf kan biyyis beeku kan addunyaas beeku. Duwwaarraa ol kaasaniitti amma bishaan qabachuu kana qaqqabsiisuun isaanii kuni humna raawwachiisummaa hooggansa kana kan mul'isu qabatamatti. Sirni durii nutti deebi'uuf jedhamee ololli oofamu dogoggora akka ta'ee fi mirgi uummanni Oromoo argate irraa fuuchuuf kan jedhamu soba akka ta'e himan. Wanni hin deebineef bu'uurri mirga sabaa fi sablammoota uummata Oromoo dabalatee heera mootummaa kana waan ta'eef warri aangoorra jiranis heera mootummaa kana kabajuu dirqamaa fi itti gaafatama qaban waan ta'eef. Kanaaf olola gama kanaan jiru sirriitti cabsuu barbaachisa karaa biyya keessaati. Nuyi kanarratti hojjechaa jirra. Burjaajjiin mirga uummanni Oromoo argate harka fuudhuudhaaf kan jedhu kuni burjaajessuu cimaadha. Abbaan fedhe mirga sii kennu, abbaan fedhe mirga sirraa fudhatu otoo hin ta'in heera mootummaatiin qabsoo keetiin heera mootummaa bu'uura heera mootummaa akka qabaatu taasisteerta. Warri aangoorra jiran ammas kanaan deemaa jiran kan jedhu kana jala muramee itti himamuudha qaba. Hawaasni keenya biyya alaa jiru kun hubachuudha qaba. Mirgi isaa bu'uurri isaa qabsoon uummata Oromoo kan duubatti hin deebinee fi faayidaan haga ammaa arganne itti fufaa kan deemuu fi kan daran bal'achaa deemu waan ta'eef hooggantoonni amma aangoorra jiranis kanaaf murannoo waan ta'aniif hawaasni keenya biyya alaa kana beeke hooggansa haaromsaa kana deeggaruudha qaba. Akka namuun kaanetti awwaalamee jira kun waan keessi cufamedha natti fakkaata personally. Ana keessumaa akka dhufuu danda'es naaf galuu hin danda'an amma iddoo Oromoon biyya hoogganaa jirutti sirna Oromoo cunqursu deebisee fiduudhaaf deemanii yaaduun mataansaa an fayyaa qabeessa natti fakkaatu. Kun hin fayyadu kun hin ceesisu. Garaagarummaa yaadaa kan ta'uudha qabu poolisii adda addaatti yoo wal dorgomne baay'ee gaariidha. Waan uummata fayyadu. Barumsa kanattan sadarkaa barumsa kanattan fooyyeessa. Dinagdee uummata kanattan fooyyeessa jettee achirratti wal dorgomuu wayya malee kuni waan achi nu tarkaanfachiisu. Biyya ijaaruuf tokkummaa murteessaa akka ta'es dubbataniiru. Duudhaan Oromummaan tokko tokko nu keessaa badee jira santu natti mul'ata. Namni maanguddoon hin kabajamu ammatti. Kun baay'ee na yaaddessa. Wal hin dhageenye, wal xiqqeessina, wal cabsina, Oromummaa walirraa murkina. Kuni baay'ee nama yaaddessa. Kuni cabiitii guddaa dhaloota dhufuurratti kan qaqqabsiisuudhaan danda'u kana. Kana dafneetiin dhaabnee wal dhaggeeffannee wal kabanyee garaagarummaa walii kabanyeetti akkaataa uummata Oromoos biyya kanas fullaasuu dandeenyu yoo yaaluudhaan dadhabne kufaatii guddaa irratti jedhee yaadde. Waa'ee birmadummaa biyyaa irratti waa'ee tokkummaa sabaatii irratti namuu garaagarummaa qabaachuudhaan qabu. Siyaasaan keenya abbaa fedhaa ta'u